قبل الغروب تيقظوا بالجودة، إلى ارتقائنا نحتاج العودة، لا بطيب أنفسنا بالفرد، على أكتافنا سلاح الأرض. أصنديني Tuta berduftuta kenya kuno bokarri fi obboleettenya nagaafadho jedhamtu merkurii hojii deemu jirra gargaarsa geessuudha uummata keenya marsaa lamaffaati kuni marsaa tokkoffaa isaanii geessee marsaa lammaffaa ifinna dabalanii galatoomanii saniifuu magaalaa bokkoo geenyee jirra dadhabbii meeqa booda karaanis gaa konkolaataan ol nama daddarba amma rafi naanyatti dhufuuni akkasii kabajamtoota barduttoota keenya warreen ammoo gargaarsa kana kisha keessan irraa baastanii lammiidhaaf jettanii hawaasa keessan kan rakkachuu jiru bira dhaabbattan hedduu takka galatooma kisha irraa baastan dachaa rabbii isin haa dabalu. Maaliif jennaan namni wal gargaaruun aadaa keenya aadaa oromummaati. Oromummaa ibsitanii galatoomaan isin jaa akkasii gaa Abubakar maal jettee egaa hunda dura assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma beekamu gaa obboleen keenya warreen gartee koree yookiin gargaarsa ahlul khayri jalatti hirmaatanii uummata keenya hongee eega rabbiitti gaa roobaatiin itti buute gargaarsa uummata keenyaaf taatanii xiqqoo gammadirraa baasan nutilleen kun amaanaa teessan marsaa lammaffaa fuunee aanaa godina Harargee bahaa aanaa miidhagaa tolaatti imala keenya marsaa lammaffaa kun warraan sana baanee jirra. Inshaallah bi'iznillaahi ta'aalaa isisii lama guuttannee jirra. Uummata keenya gartee yoo xiqqaatee abbootii warraa 250 raashina nyaataatiif akkasuma waan barbaachisu finnee deemu jirra. Hoggaa gartee achi dheenee dhimma gartee amaanaa isin uffannitan raawwanne booda walitti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. akkasatoo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Doktora Yasin Oroda tammi nagaa fayyee qabdan alhamdulillah nagaa nagaa kuma beekamu gargaarsa marsaa takkaffaa geessinee jirra marsaa lammaffaa deemuu jirra. Yasin illee nu wajjin jira warri waan kana nu wajjin taatee hirmaattanii waan kana nu geessattanii amaanaa nu kennitan inshallah amaanaa keessan bakkaan isin ga'uu jirra. Jazaan keessan jannataa nama ammallee qabeenya qabaatee uummata fi cinaa dhaabbatu isin haa godhu. akkasii gaa merkuriin koree ahlul khayr kan keessi jirti dubartii camtuudha. Galatoomeetis akkanatti hawaasa keetiif dhimmamtee hawaasa keetiif rakkattee beeltii hawaasa kiyyaa beela kiyyaa jettee rakkinni hawaasa kiyyaa rakkina kiyyaa jettee bu'aa bahii rakkina meeqa keessa fakkeenyaaf dhiyeeffachuu jira karaa kana dadhabuu jira ati dubartiidha. Hedduu galatoomii ammaan tana Isaafuu wallahi dhugaa dubbachuuf michoon tuni hedduu nama jabduu takka marsaa tokkoffaallee akkasumatti ilaa hanga sadarkaa gartee gaafa dokumentaarii duraa deemsan illee uummata keenya gammoojjii keessatti miidhamanii dhumaa jiran san wajjin gabbuutee qaamaan gadi buutee ilaaltee gabaasa guutuu nama nu wajjin dhiyeesserra illee arallee akkasumatti gartee osoo nu helaa honqorrifatiin qaamaan nu wajjin argamtee deemaa jirti. Inshaallah biiznillaahi ta'aalaa rabbiin gartee gaa jazaa isiitiis isaa deebisu uummata gartee gargaarsa kana kanneetellee kiisha keessan bakka xiqqoo irraa baastan guddoon rabbi isin haa deebisu. akkasii merkurii galatoomii isin jenna. Kunoo ammoo magaalaa miidhagaa keessa deemu jirra. Fadisi bokkoo kooti kunoo daawwadhaa gamanumaan. Siita magaalaa fadisi mul'atu. Bishaan Shofeertichi kun hin dhaabu ati dhaabuun beektu osoo? Sigaa kuna wantana osuma karaara deemu jiru gommaan nurra ciise. Inshallah gommaa tolfannee boodeenaa walitti deebina. Inshallah rabbi nagaan nu haa geessu. Shaqeessa. Akkasii gaa gommaan nurra dhaabbate maal jettame? Obama mitiga rakko fi ballos rakko haala uummanni keenya jiru walumaan qooddanna.
haalli karaa kanaa gaa kana fakkaata haalli karaa kanaa xiqqoo iddoolee ulfaataadha inshallah karaa kunillee gara yeroo gartee kunii si dhufetti ni tola jeetiin abdii qaba haala uummanni keenya keessa jirus nutis gaa wajjin dhufnee ba'annee hanga tokko irraa dandamaa waliin keessa tarkaanfachaa jirra haalli jiru kanuma fakkaata. Akkasii isinis galatooma dhiifama garuu gommaan isinirra ciise homaa miti gaa aduu keessallee dhaabbachuu jirtanii atiyoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordoftoonni asina rulamaan nagaa fide. Gomma. Akka Kana nuti see yaasini diga rangina duu keessa dhaabbachuu jirani. Ati san duu keessa dhaabbachuu jirta. Dhaabbachuu jira. Aannin gafa kaasini beene mate. Lakke nutis akkasuma. Illaa keessa kaatorbannee jira kamnu. Hoo gargaare kaa akka. Akkasii bichaan jabaadha walaa kophaa isaatti jira. Maashaallah. Si gargaaru? awoo mee Mee afandi iki gargaare. Gargaare afandi. Laal, imbeeku laal. Aboo kana wanta godhadhu. Imbeeku. Takkaara addaati dalagee imbeeku laal. Maashaallah. Maaliif aanul khayrii jaamee yaamama yoo kana naman gargaara. Wallah. Maashaallah khayrii dalagatte dhaabbanni keessanis aalul khayrii jaama yoon akka naman gargaarre hiikan qabu akkasiin egaa dirqama rakkoo hunda waliin baachuu afaan oromootti jijjiirame aalul khayrii jechuun aalul khayrii jechuun tola ooltummaa warra tola namaa gamtaa tola ooltummaa eegara biitiigaa tola waliif oolu waliif gargaaru wal baachuu wal dandahu waliif beekuu wal beekuu akkasi kanaaf gaa rakkoo hunda waliin qoodachuun dirqama akkasi galatoomee si aadis egaa kabajamtoota bartuuftoota keenyaa gommaa nurra dhaabbatee inshaallah ta'ala karaanis nurratti seen gommaan nurratti wantatee amma tolfannee seenuu jirra inshaallah nu caalaa warreen galatoomuu qabu warreen maallaqa keessa keessanirraa baastanii akkasitti hawaasa keessan bira dhaabbatanii galatooma horaa bulaa deebina alhamdulillah keessa keessanirraa baastan san dachaan isiniif aadaa bilamoo yenna akkanumatti aadaa godhadhaa ol bira dhaabbadhaa waan takka wanni nan isinii himu wanni nan waan takka wanni beekuu qabdan hawaasni kun dhugaa rabbii silaa isin bira dhaabbachuu baattan silaa isin bira dhaabbachuu baattan carraan isaan qaban biyya Somaalilaandii keessattuu Hargeysaa keessa deemanii sadaqaa kadhatan ilaa masgidarraa sheekotiin hundinuu Oromoo sadaqaan nu ilaalsitee nurraa baasaa jaanii mootummaan ibsa meeqa baasu jechuudha. Saniifuu galatoomaa mataan nuu jiraaddaa ammallee nuuf jiraaddaa maaliif baqaa nutti gootan jechuudha. Uummanni kun akka baqatee isaafuu uummata Harargeedha. Dhugaa dubbachuuf Harargee baatee dhiitattu uummanni keenya kan biyyoota adda addaa keessa jiru kan biyyoota garaagaraa keessatti argamtan guddaa galatoomaa maaliif yoo jette akka uummanni keenya qe'ee fi qabeenya isaaniirraa hin baqanne gara biitii warri godhe uummata keenya uummata bahaa addatti immoo abbootii qabeenya Oromiyaa keessa jiran dhugatti ammaas uummata bahaa ani hedduun galatoomfadha maaliif yoo jette ummata isaaniitii wajjin qabeenya qabaachuu ummata isaaniitiif jiraachuu ummata isaanii jiruu isaanii caalaa jaalachuu qabeenya ofii qaba miliyoonaan baasanii ummata keenya gargaaraa jiranii hedduu takka nu boonsanii nutillee gartee akka kaanii waan kana daleenu hamilee nutti hortanii akkanumatti ammallee jabaadhaa alaa fi keessaanis ummata keenya kana akka inni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa hin buqqaane godhaa. Galanni keessan guddaadha eegara biitii isiniin jechuun barbaada waan guddaa nama boonsu gootanii isiniin boonee jira uummanni keenya isiniin gammadee jira maaliif nama Somaalee keessa ture Hargeysaa keessatti hin guddatte maaliif uummanni keenya gisee yeroo duratti miidiyaa waan hin jirreef jecha sagalee qabaachuun turre jechuudha amma miidiyaa waan dhufeef jecha hawaasni keenya baqatellee carraan isaan mudatu sadaqaa kadhachuu san mudatu jechuudha ammaan tana silaa miidiyaan akkuma duratti isinitti hin jiraanne akkuma duratti Somaaleen nuun jette
isin kadhachuu malee faayidaan qabdanii maarree jettee nu warrabsu turte san Tigree miliyoona 3 sun gawroonfataa isinii miliyoona 50 nu jette san arraan tana garuu nuti wal bira dhaabbannee waliif jirraa jennee qoma dhaannee akkana wal gargaaruun waan guddaadha jechuudha. Maaliif wallahi sinjaa galatooma horaa bulaa deebana inshallah ta'ala rabbiin isroobaa saaroobu harki rabbi rahmanni rabbii gaa ballaadha. Banki rabbi maabanu isin jenna gaa akkasii horaa bulaa deebana nu baana. Akkasii inshallah ta'ala karaa kanaas nama jabaa tokko tolcheeni joon warra badisiga meechi qabe karaa kana akkasii karaanis kana bareeda karaa hundarra kana bareedaadha mee anyuutu isinii tolte mee obboleettiya karaa kana obboleessa keenya abbaa qabeenya dargaggeessa qacalee nama yeroo hunda bakka rakkoon Oromoo jirtu hunda dhaqee dhaabbatu qacalee nama jabaa anillee qaabaanis ni beeka. Amir Idrisitu karaa kana akkanatti ummata keenyaaf boqummaan isaa ta'u Amir jechuudha. Akkasitti karaa kana tolchee fi hoggaan dhabu marsaa duraa hoggaan dhufillee Amiriin nu tolchi jaanii ummata hedduu isa galatoomfatu naagare. Anillee amma gaa hoggaa akkatti irra yaanu karaalee reefuura dhufeessa caalaa karaan kun hanga gartee magaalaa miidhagaa olaanuu seenutti isaatu kana walitti diriirse akkanuma riskiitti ji'a diriirsuun jaangoo kana maashaallah. Akkasii maqaan namni tokko maqaa hojii wal fakkaata. Amir jechuun mootii yookiin kaan ammoo nugusa jechuudha. Kanaafuu akka mootiitti karaa isin tolchaa akkana ta'u qabeenyi nama keetiif yookiin kaan ammoo naannoo keetiif hin taane haala ijaarse. Wallahi waan bareedaan godhee karaa akkana nu bareechee innaa karaa reefu sana dhufnee boqomuu aadaa isa jechuudha. Reefu sana akkana daddarbamaa dhufnee karaa bareedaa kana yaa'u jirra. Silaataan deesipaaltii sisilmaa godhaa. Wallahi nu godha shaala bula biraa namni kana godhe jechuun bula biraa namni akka kana uummataaf dalage moruu ispaaltii osoo waan ispaaltii caalu jira nama tolchuu fi nama ijaaruun abdii namatti hora. Ummati dargaggeessa kun nama daaddaa teenyaatti illee shamarru dura jiru. Wallahi dargaggeessa kana ta'e umrii tanaan akkanatti waan kana dalaguun keessaafuu gartee wallahi ummata magaalaa tanaa hedduu hawaasa baadiyyaa jiru fi hawaasa magaalaa jiru wal quunnamsiisuu irratti wanni ni dalage waan guddaadha. Fuula duraaf illee waan akkanaa kun namni kana jajjabeeffamee akka sadarkaa oliitti kana caalaa dalagu abdii namatti horaa. Namoonni keenya nama kanaa kana fiddeessa jaaladha kabaja qabeenya isaallee jabeessaaf tiksaa fi qabeenya keessan uummataati jechuudha isinitti agarsiise. Ani gaa kanumaaniin galatoomfadha. Jazaakallah khayran injaan jazaa isaa rabbiin gartee ta'ii naa deebisuuf jechuudha. Anillee maqaa hordoftoota kiyyaatiif maqaa hawaasa aanaa miidhagaa lolaatiin galatoomi sinjaa akkasumatti illee ammallee Amira nuuf ta'ii sinjennaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa nuuf jiraadhu kabajamtoota hordoftoota keenyaa hanga bikka saddeet nuti nu faana turaan afeerraa keenya magaalaa dhikka tokkotti gaa isin garsiisaa salahul ardi oson diine fabarru bakka jirru fagarru amna fago addunyaarra bodattafne duba jirra guyyaan keetii of dhaqqabii of ol'anii har'a qabii guyyaa dhufuu wansaan beektu waggaa kuma atuun teetu saammadhu yeroon hin jiru gabbiin keesseenaan jijjiru umrii kenduun yaa saammadhu dhalootaaf toltuu dhaammadhu waan har'a facaasan hammatu obsaa wajjin jiran waammatu قبل الغروب تيقظوا بالجودة إلى ارتقائنا نحتاج العودة لا بطيب
saniif alaan aluu isaan irraanuu fi maluu cufa rakkoo kan hawaasaa kan diinagdeef kan siyaasaa كان أخلاقاف كان عقيدة كان شارعاف كان توحيدا نفسي مالي Kuno safari sakanatti dhukkeen balleessee jirti. Meeshaa nama mana of coota lagu fakkaata irraa tana maashaallah. Ana qofa beektaa kuno Jaafarii sabbaa sadii namni riikardii atirik dalagaa irraa tana. Akkasi maashaallah. Akkasi akkamitti agartee irraa tana? Har'a kuno akkanatti. Dhukkeen silaayite. Maashaallah galatooma maaliif jenna waan isin hojjettaniitu akka hawaasni illee gargaarsa guddaa godhee shoora guddaa taphatanii silaa badhaasni isin kan nama qofa jechuudha. Oromoo ta'an malee. Uummati bitammaas sigalee inshallah numaa wal badhaasa akkasii akka musaayiba wal badhaasuu ni jirti. Hawaasummaan keenya nu gammannaa waan guddaadha. Kunoo badhaasa takka. Saniif waan guddaa daleedanii kan isaaniin gammadu ture garuu warraan tan isin hojii hirmaaddee akkanatti waan kana hojjechuudhaaf hedduu gammachuu guddaa kana dhagaame jabaadha. Fuula durattis nama hawaasa keessanii dirba turobbisinaa.